Muummee Abiy Ahmed yaa'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti roobii har'aa taa'ame irratti dhiyaachuudhaan gaaffii miseensonni gaafatan deebisaniiru. Miseensonni paarlamaa biyyattis dhimmoota akka nageenyaa, piroojektota gurguddoo biyyattii, misoomaa fi kaan irrattis duree biyyaaf gaaffii dhiyeessan. Isaan keessaas miseensi paarlamaa obbo Muhammad Qophee rakkoo oomishaa fi daldala jimaan wal qabatee ka'aa ture dhiyeessan. Yeroo dhiyoodhaan asitti daldalli jimaa kootaadhaan akka ta'u qajeelfama dogoggoraa dabarsuun sochii daldala jimaa irratti miidhaa guddaa uume yaada jedhu kaasan. Ministeerri muummee Abiy kana deebisan. ጫት እንደተባለው ነው ዓላማው አርሶ አደር ተጠቃሚ ነው ጅማ ilaalchisee gaaffiin dhiyaate akkuma jedhamedha kaayyoon isaa qonnaan bultoonni bu'aa akka irraa argatan gochuufi haa ta'u malee rakkoon mudateera gama keenyaanis ta'ee gama warra jimaa nurraa bitaniin irratti mareetamaa jira gama kaniin ammoo maddi maallaqa piroojeektii masara mootummaa guddaa ijaaramaa jiruu fi kanneen wal qabatee gaaffiin kan dhiyaate yoo ta'u piroojektonni kunneen maddi isaanii guutummaan dureewwan biyyoota alaatii jedhan. Unity Park እኔ ስገባ ካለምንም ማጋነን dhaadheessuu tokko malee paarkiin tokkummaa yoo ani galu harki 60 yookaan 70 ta'u manuma fincaanitti fakkeeffama ture kosii duwwaadha keessa deemuun hin danda'amu garuu har'a Unity Park keessa square meetirii tokko lafa hin misoomin argachuun hin danda'amu dhibbaan dhibbatti misoomeera bareedeera kunis kan ta'e pireezidaantii UAE Sheek Mohammed bin Zaayidiif gaaffii dhiyeesseeni magaalaa gidduu lafti hektaara 40 ta'uu fi mukkeen hedduu qabutu jira garuu maallaqa hin qabu jechuun itti hime isaanis gaaffii koo simatan achiis kontiraata kennanii kaampaanii mataa isaanii erganii dizaayina isaatiin waliigallee hojichi hojjetame malee qarshii naa kennanii miti kaniin hojii kana hojjedhe namoonni maallaqicha odiitii gochuu barbaaddan jiraannaan dhaqaatoo Sheek Mohammed gaafadhaa. Dhimmi yeroo dhiyoonasitti dabaluu ajjechaa fi ukkaamsuu lammiilees gaaffii gaafataman keessa ture. Miseensi paarlaamaa tokko waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin wal qabatee rakkoon kan itti fufee ta'uu kaasan. Kanaafis ministeera muummee Abiy kana jedhan. Shiftaan uummata saamu bilisa baasaa uummataa ta'uu hin danda'u. Duumessa tokko keessaa bakakkaan lama bu'uu hin danda'u. Shiftaa taatee saamta taanaanii yoo akkamiin dagaagde badii malee hin qabu. Gama keenyaan wanta jiru hojjechuun nurraa eegama. Gama isaaniin ammoo seera kabachiisuun yookaan wanti mariin deebi'u yoo jiraate wanta ilaalluudha. Gaaffiin gara biraa miseensotaan kaafame waa'ee manneen dhuunfaa fi amantaa fi magaalota Finfinnee fi Shaggar keessatti seeraan ala ijaaraman jedhamuun diigamaniiti. Mootummaan ijaarsa seeraan alaa wayita raawwatu osoo ilaaluu har'a ga'ame aarsaan hin taane hanga kaffalamuu fi mufiin uummataa hanga uumamu maaliif yeroodhaan hin sirraannee jechuudhaan kaasan. Ministeera muummee Abiy deebii dhimma kanarratti kennaniin manneen seeraan alaa diiguun magaalaa Shaggar bira darbee naannoo Oromiyaattis ta'uu kan qabu akka ta'e kaasuudhaan tarkaanfichis sadarkaa biyyaatti manneen seeraan alaa diigamuu akka qaban kallattiin kaa'amuu himan. Dr. Dassaalany Caannee paartiin badhaadhinaa maqaarra kan darbe biyyaaf badhaadhina fidee hin jiru inumaayyuu uummata gadadoo fi iyyummaatti galche. Kun ammoo kufaatii bulchiinsa paartii badhaadhinaa ministeera muummee Abiy Ahmediin durfamuutii jedhan. Bulchiinsa keessaniif paartiin keessan kufe kanaaf furmaanni maali? Kora biyyaaf fala barbaadu atattamaan hundaa'ee rakkoo biyya kanaaf birmachuu wayyuu jechuudhaan ministeera muummee Abiy Ahmed aangoo akka gadhiisan gaafataniiru. Meetaa Maark Zuukarberg aappiin morkataa tiwutaraa ta'a jechuudhaan kamisaarraa hojii eegalchiisan maamila miiliyoona 30 horachuu beeksise. Aappiin ergaa barreeffamaan dubbachuu qophaa'e Threads ergaa barreeffamaan dubbachuudhaaf tiwutara caala filatamaa ta'a jedhee akka abdatus Zuukarberg himee jira. Aappiin haaraan meetaa Threads hanga qubee yookiin immoo karaaktarii fayyadamanii barreessuu danda'anii 500 godheera. Bifiyyee yookiin immoo fiicharii isaas kan tiwutaraan wal fakkaata. Aappii kana namaaf akka mijatu gochuu yoo danda'an milkaa'ina isaanii akka ta'u dubbateera. Zuukarberg abbaan qabeenyaa tiwutar Elon Musk hojii eegaluu aappii haaraa kanaan wal qabatee yaada kennaniin Instagram irratti gammachuu dhugaa hin taane argachuurra tiwutara gubbaatti nama hin beekneen miidhamuu wayyaa jedhe. Waayilli koo Firaa'ol Balaay kanneen aappicha buufatanii fayyadamaa jiran keessaati. Aappichi akkamitti jedhee gaafadheera. Galatoomii hirphaa. Threads kuni bifiyyeensaa yookiin fiichariin appilikeeshinii Threads kuni kan Twitterii wajjiniin wal fakkaatudha. Mark Zuukarberg iyyuu appilikeeshiniin kuni morkataa Twitteriidha jedha friendly rival jedheera. Threadsiin kun egaa appilikeeshinii
Instaagiraamii irraan itti fayyadamuu dandeessudha. Appilikeeshinii isaa erga app stoorii irraa buustee booda daataa yookiin odeeffannoo ati Instaagiraamii irratti qabdu gara achitti sii geessa jechuudha. Achirrattis qubee 500 fayyadamtee barreessuu ni dandeessa jechuudha. Appilikeeshinii kana seentee fayyadamuu jalqabdee jirta. Tiwutara wajjin wal bira qabdee yeroo ilaaltu akkasuma miidiyaalee hawaasaa kaan wajjin wal bira qabdee yeroo ilaaltu maal argite garaagarummaan isaa wal fakkeenyi isaanii? Anis sa'aatii muraasa dura makameera appilikeeshinii kana buuseenii odeeffannoo ani Instaagiraamii kana dura qaba gatiin ta'ee fi Instaagiraamii irra waan hin qabu gara achitti fudhatee namoota Instaagiraamii irratti ani hordofaa tures achii hordofuu dandeessa jedhee naa fide akka haaraatti loogiin gochuun nan barbaachisne jechuudha. Garuu baay'eensaa kanuma Tiwiitarii fakkaata. Namoonni baay'een itti makamaa jiru. Kan isaan jedhanis iddoon kuni kan arge keessaati ilaaluuf dhufne kan jedhan jiru, maaltu ta'aa jira kan jedhu baruudhaaf kan itti makaman jiru. Baay'een isaanii iddoo gaarii namoonni kana ni argeeni kan yaada gaarii iddootti walii qoonnu haa ta'u kan jedhanis jiru jechuudha. Anillee kaniin argee namoonni muraasni suuraa Zuukarbergii fi akkasuma dureessa abbaa qabeenyaa kaampanii Tiwiitar fuula isaanii walitti garagalchanii yeroo lollee gidduu isaaniitti jalqabudha warreen jedhan fa'aa argeen jira. Zuukarberg gaafa appilikeeshinii kana jalqabsiisee morkataa Tiwiitaraa haala hiriyummaadhaan kan jedhu friendly rival jedhee Elon Musk abbaan qabeenyaa Tiwiitar garuu Instaagiraamii irratti gammachuu sobaan of gowwomsuurra Tiwiitarii irratti nama hin beekneen jechaan haleelamuu wayyaa jedhee dubbateera jechuudha. Garaagarummaan inni guddaa ergaa kallattii erguu ni dandeessa Tiwiitarii irratti, isa kanarratti garuu hin dandeessu amma ammaatti isa jiru jechuudha. Kan Tiwiitarii irratti trending wanta jedhu yookiin immoo wanta amma dubbatamaa jiru baay'inaan sitti agarsiisa. Maaltu fakkeenyaaf Keeniyaa yookiin Itoophiyaa keessatti amma namoonni Tiwiitarii irratti waa'ee maalii odeessaa jiru kan jedhu sitti agarsiisa. Inni kun agarsiisaa hin jiru. Haashtaagii wanti jedhamu jira mitiire inni sun hin qaba. Tiwiitariin inni kun amma yoonaatti isa hin qabu. Kun egaa garaagarummaa hamma ammaatti qabanidha. Isaaf immoo hordoftoonni keenya dhaqanii bananii ilaaluu danda'anii Firaa'ol odeeffannoo bal'aan biraan geesseef galatoom. Oromiyaa garaagaraa keessatti qonnaan bultoonni qonna gannaa kanarratti hanqinni xaa'oo isaan mudachuu fi yeroon akka hin dhiyaanneef himataa jiru. Qonnaan bulaan dubbisne lafa qotanii qopheessanii xaa'oo ittiin facaasan dhabuu waayila koo Hamzaa Huseenitti himani. Banana yeroo roobee lafti seeraan qophaa'ee jira. Baay'ee nama gammachiisaa ture. Uummanni rakkachaa jira, bo'aa jira akka biratti. Xaa'ootu tasuman jiru moo gatiitu dabale moo kan bara darbeerraa kan baranaa akkamiin adda ta'a maaltu mudate? Baay'ee jiru jedhama. Innaa dhufee waliin ga'uu kan iddoon hin beekamu. Qotee bulaan guyyaadhaan akkanumatti dhaabbata bakka buufata irratti akkanumaan dhaabbatee karaa eeggatu wanta argatu tokko hin jiru. Hidhii yoo argamte kuntaala wasanan jedhaa inni kan akkanumaan isaadha jedhu. Akkanumaan karaa irra deemaa oola malee wanti nuti seelaanii baay'ee siin gaddisiisa hin boote. Isin amma akka dhuunfaa keessanitti xaa'oo hagam fayyadamtu? Xaa'oo malee oomishuu dandeessu ooyiruu keessan? Tokkoyyuu wanti dandeenyu homtuu hin jiru bareera waggaa baay'ee gabaadha malee pilootiidhaan xaxiisa lama yoo itti jennee lafti jigeera. Wanti nuti faca'ee wal deemu hin jiru yookiin bakka baay'ee rakkoo guddaadha. Xaa'oo gargaaramtanii maal fa'aa oomishtu isin? Biyyi keenya giddu galeessadha, qilleensa giddu galeessadha. Wanti nuti hin taane hin jiru. Qamadiin hin ta'a, xaafii, beeqilaa, boqqolloo, atara. Wanti nuti hin taane hin jiru. Kanaafuu xaa'oo malee maal gochuu danda'a jettuu uummati maal murteeffataa garamitti deemtu isin akka dhuunfaa keessanitti akkamitti qotuu dandeessu? Lafti hundumtuu qotee xaa'oon hin jiru. Akkasii bakka humni namaatti ba'ee baay'ee rakkisaadha. Bakka bor jireenyuma boruutis. Wanti bara tokko baanu bare xaa'oon kun nama fayyadaadhaan wanti yeroo eeggannu hin jiru. Silaa akkamitti dhiyaata ture xaa'oon kanaan dura? Irratti maayinooniidhaan maayibaasii irratti ramadamee hin dhufaa. Achirraa galmaanii silaa hidhii kan amma lafa amman qotuunanii tilmaammadheen karoora DA'dhaan hojjetaa dirree jechaadha. Galmaa'een silaa mana barbaachisu waan na barbaachisu gosa sanyii facaasu. Inni amma akkasumaan bakka wanti silaa nu jennu jiru bakka abdii. Qonnaan bulaan biraa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat irraa dubbisne immoo sababa daandiin citeef xaa'oo dhabuudha dubbatu. Xaa'oon baay'eetti rakkoo guddaa jira. Maali rakkoo mudate mee? Dhiyeessii rakkoo fide karaansaa rakkoo ta'eeti karaansaa qiillatti dhimsee daandii konkolaataan hin deemne konkolaataan hin deemnee fi rakkoo guddaa fidee amma xaafii irratti qamadii irratti dhabee kun akkatti boocha gubbaa jira. Warra daldalaarraa gara jalduu aanaa jalduu jedhamu deemee aanaa jalduutii achi bitee fidee muree kuntaalli 12,000dha. Mureen immoo 6,000dha. Isaan argamuu jibbaateen rakkootti jira. Karaan saara gara qiixuu burqaan burqeessi konkolaataan karaa dhaweessi rakkoo guddaa qaba. Birrii 12,000 bitu kuntaala tokko? Kuntaala tokkitti birrii 12,000 bitu. Muree tokkitti immoo
kuma jahan bitu agnaadhaan daldala akka fide harrootaan akka fide fi kanaan gurgurama. Kanaan dura sirooyyuu barama agarree malee kanaan dura akkasin turre bizeedhaan nu fidaa bizeedhaan barreen gaddaafaa bara 2014 tirfii ta'e mana ba'e godhamee booda tirfii ta'e mana ba'e barana rakkoo guddaa gubbaa jira iddoo rakkoo akka rakkoo miti. Yaa'ii paarlaamaa Itoophiyaa har'a taa'ame irratti miseensi paarlaamaa tokko mootummaan xaa'oof birrii miliyoona 21 ramadee ture. Haa ta'u malee xaa'oon yeroon dhiyaachuu dhabuu fi kan dhiyaates yeroodhaan dhiyaachuu dhabuun keessattuu naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi Kibbaatti qonnaan bulaan rakkoo keessa jira jechuun gaaffii kaasan. Ministeerri muummee biyyattii Abiy Ahmad dhimma hanqina xaa'oo kana irrattis kana jechuun deebisan. ዘንድሮ ያጋጠመው የማዳበሪያ ሁኔታ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ማዳበሪያና ስንዴ አብዛኛው ከራሻ ዩክሬን አካባቢ akkuma beektan dhimmi xaa'oo barana mudate xaa'oo fi qamadiin gara caalu raashaa fi yukureen irraa bitama. Gabaa addunyaa irratti qamadiin rakkoo hamaa kan inni ta'eef lolaachi jiru irraa kan ka'e salphumatti eellisii bananii qamadii fi xaa'oo bituun biyyoota hedduuf rakkoo ta'eera. Seektara kanatti wal saamichatu jira. Sababa sirni gabaa jeeqameef eelisiin hamma ta'een harkifateera. Akkuma beektan nuti xaa'oo hin oomishnu binneetu galchina. Haasaa gabaa wajjin taasisneen rakkoon mudateera. Rakkoo kana hiiknee kontraata raawwanneerra. Bittaanis gaggeeffamee fe'amaa jira. Harkifannaan muraasnis yoo jiraate hin qaqqaba jedhamee amanama. Embaasiin keenya Jibuutii jiru ministeeronni dhimma alaa fi qonnaa hojii isaanii ijoo godhatanii hojjechaa jiru. ይሄ እንዳለ ሆኖ በአንዳንድ ቦታ 100,000 ኩንታል ካልደረሰኝ 50,000 ኩንታል ካልደረሰኝ haalli kun otoo jiru bakka gariitti ammoo aanaalee fi gandoonni kuntaalli 100 yookaan 50 yoo nu harka ga'e malee hin raabsu jechuun mankuusaa keessa kanneen ka'an jiraachuu odeeffannoo arganneerra. Kun sirrii miti. Xaa'oo argame qonnaan bulaaf dhiyeessaa jala jalaan akka dhufu gochuu, kompoostii babal'isuu, nooraa gargaaramuun biyyee asiidummaa qaban fooyyeessitu nurraa eegama. Malee mootummaan Itoophiyaa xaa'oo oomishee of biratti qabatee akka taa'etti ilaaluun qabnu. Yoo gabaan nuuf dhiyeessedha kan binnu. Tole amma immoo yeroo odeeffannoo ispoortii isinitti nurra geenyee jira. Odeeffannoo ispoortii nutti himuudhaaf waa'illi koo ammayyuu taanaan cinaa jira. Mee jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatee waan naaraan maaltu jira ammayyuu? Ulfaadhu hirphaa Arsenaal irraa eegallaa Giraanit Jaakaan Arsenaal gadheessuun isaa mirkanaa'eera. Kilabiin inni mallatteessiif immoo kilaba Jarman Baayer Leverkusanii akka gabaasuun jedhanitti egaa paawundii miliyoona 21 kan inni walii gale. Dursaan taphattoota Chelsea Cesar Azpilicueta waggoota 11 booda kilabicha gadhiiseera gara Atletico Madrid akka imaluudha kan dhageenye. Taphataan kun waggaa 11 kilabicha keessa yeroo turetti leenjistoonni 10 jijjiiramaniiru. Kun waan baay'ee bara leenjisummaa Kontee fi akkasumas immoo Mourinho immoo waancaa Premier League argateera. Ergasii booda immoo waancaa Champions League taphataa ol kaasedha. Bara dorgommii darbee taphattoota hedduu kan bite Chelsean egaa baranas taphattoonni hedduu keessaa ba'aa jiru. Mason Mount United seenuusaa ni beekna. Akkasumas immoo kanneen gara biyyoota Arabaatti illee imalan ni jiru. Tole oduun biraa'u. Kabira Real Madrid kilabiin Spain jechuudha taphataa lammii Turkii Arda Guler jedhamu mallatteesseera. Taphataan kun Meesii Turkii jedhamu waamama. Taphataa cimaadha. Kan nama dhibuun kilaboonni baay'ee isa barbaaduu turan. Fakkeenyaaf Ingiliz irraa Arsenal, Manchester United akkasumas immoo Newcastle United, German irraa Bayern Munich akkasumas immoo PSG Faransaay irraa taphataa kana mallatteessuuf barbaada ture. Garuu taphataa ganna 18 kana Real Madrid mallatteessisuu danda'eera. Arsenal immoo taphataa Rees Nelson jedhamu waggoota afuriif kontraata isaa mallatteesseera. Taphataan kun bara dorgommii xumurame kanatti taphoota 11 irratti jijjiiramee yeroo seenuu isaa agarreetti turre. Dhimma taphataa cimaa biyya Faransaay Mbaappeedhaan wal qabatu waan naaraan jiru maali ammayyuu? Isa dura garuu kilabiidhuma isaa PSG wal qabate taphataan haaraa mallatteessan jira. Taphataan kun taphataa sarara ittisaati. Miilaan Skriniar jedhama. Waggaa 5 kan kilabicha wajjin mallatteessee Xaaliyaan irraati kan inni dhufe Inter Miilaaniif taphataa ture. Mbaappeen immoo muddama keessa jira. Pirezidantiin kilabichaa Naasir Al-Khelaifi kontraata haaraa mallatteessuu qaba jedhanii jala muranii dubbataniiru. Taphataan kun kontraanni kilabicha wajjin qabu waggaa tokko qofa tafa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2024 xumurama. Isa dura garuu akka inni mallatteessuu qabu dhibbaatti gochaa jiru. Akka inni turuu barbaanna yoo turuu barbaade immoo mallatteessuu qaba. Kun kilabii Faransaay jedhaniiru pirezidantiin kilabichaa. Akka gabaasonni jedhanitti immoo yeroon isaaf kennan torban lamadha. PSG leenjisaa haaraa muudeera. Luis Enrique leenjisaan duraanii Barcelona akkasumas immoo garee biyyaalessaa Spain waggaa lamaaf PSG wajjin waliigaltee raawwataniiru. Odeeffannoo ispoortii bal'aa nu biraan geesseef guddaa galatoomii ammayyuu. Ulfaadhu hirphaa. Xumura irratti odeeffannoo tokkoon itti isiniif dabalaa. Afrikaa Kibbaa
baha Johannesburgitti gaazii summaan miliqee ba'e jedhamee lubbuu namoota 17 galaafate. Qondaaltonni biyyattii akka himanitti gaaziin miliqee ba'e kun albuuda warqii seeraan ala qotamu wajjiniin hidhata qabaa jedhameera. Balaa kanaan namoota du'an keessatti daa'imman 3 kan argaman yoo ta'u, poolisiin biyyattii namoonni naannicharraa akka fagaatan akeekkachiisee jira. Gama biraatiin hoogganaan garee Wagner Yevgeny Prigozhin Beelaarusitti imala jedhamee ture. Raashiyaa keessa jiraachuusaa Beelaaruus beeksiftee jirti. Prigozhin fincila yeroo gabaabaadhaaf waraana Raashiyaatti erga kaaseen booda eessa akka jirullee wallaalameeti kan ture. Egaa dhaggeeffattoota keenya asumaan gara goolabuutti deemna. Eeliyaas Mulgeetaa qophicha isinii qopheesse. Deevis Masaaroo ogeessa teeknikaa keenya ani Sirphaa Gammachuu isiniif dhiyeesse. Waan nu caqasaniif galata guddaa qabdu. Boruu walitti deebina iddoo nagaa bula. BBC ትግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ሒዙ